بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خينيا كان فقو في لي هجرتان إن شاء الله قباب سيتما سوار إيرا ليهن كابو لكن قباب سيتما إن شاء الله إبساها واسف كنور بعده dhimma obboleeyyan keenya Ustaaz Alii fi Ustaaz Hamza Jaabiriif sanii wal qabatee jechuudha. Akkasumatti na obsa yeroo takkannee naam. دوبا قابلين كينيا رب سبحانه وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكما بيتا دين الإسلام دين رب سبحانه وتعالى وليف أرارموتي رب اللين إيفهمنا ما قلوتي رب اللين سبحانه وتعالى إرنا ما فدبروتي ربي اللين قرآن خيساتي سبو إسين أك ربي إسيني في أرارم من جالتني جا ربين دوين ربي أك إسيني أرارم يربى الدن ولي في اللي إيفهم وراجع ربي سبحانه وتعالى. كنافو أبليان كينيا أستاذ ألينيس أستاذ حمزة جابريس جدو سانتي إفاجي قدان أرقمي تراكي قدابودا قالت ربيتين رحمة ربيتين جدون ساني أرارن أرقمي جرا أبليان كينيا لمانو حتى جرت ركو جرت ميت جرت هندا لك إمساني ربي فجأني وهندا أكلك كسان واني ربي رجعلن جرو نمني ربي فجأي وان تكلك كسي من دان إساء ربي سبحانه وتعالى وانساني أوليثن ربي بكبوسا وان كان نوف جتشو سونتاني ربي إسان أميف جتش ركو إسان جدوتي أرقمتسان ربي جتشو قفا مكا ربي تيني إسان قمني أكا جدو إسانيتي نجيني بو ربي سبحانه وتعالى أرقم سيسجرا من قدوتا كينيا علماء كينيا شيكان كينيا إماموتان كينيا دعاتا كينيا ربي الرهاجالتو دوبا دبين أبليان كينيا أران تنق أفاميتي دوغا أرارا كان منقدوني شكوني أرقودان كون يرو إيراف إرتي وججا تري يرو إيراف يالي قدا تري قويا ربي ندومتي جي قفا فتامتي wantoonni garii gaafii namaa garii arraantana eega dubbiin as geesse booda maaliif araarsitan je'ee gariin namaa nu qeequs ni mala qeeqa san sodaarraan qabnu gaafachuus ni mala rakkoon hin jiru laakiin waa hedduu nyaatan malee waa hedduun dubbatan jannu waa hunda nyaata yani waan halaal hunda nyaatan malee waa hundan dubbatan waan rabbi subhaanahu wa ta'ala beeku waan namni hundiin beene ifaajeen godhamaa turtees araara buusuudhaaf yaalii godhaa turrees guyyaa sagaleen waraabbiin viidiyoon argamteerra guyyaa sanirraa akkuma gartanii guyyaa tokko gabbaanee laayivii waa takka hin dabarfanne jechuudha. Maaliif dhimma guddaa hawaasa keessatti argame kana osoo bakkaan hin geenye osoo malee hin goone waa takka illee hin barsiisne kanaafu dubbiin tuni dubbii laayyuutii miti dubbii laaftuudhaan miti bakka nama irra taa'u jiru kana yeroo dheeraadhaaf irraan kaane fakkeenyaaf haa jennu gariin namaa akka waan dubbii tana arra qofa araaraaf lafa wal fudhannetti fakkaachuu ni mala laa waa hunda gabbaaniin dubbatan kan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam unsur akhaaka zaaliman aw madluumaa jaa obboleessa keessan kan miidhamees kan miidhaa jiruus lamaaniifuu tumsi jaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii kan miidhee jiru
miidhuu jira akkamitti isaaf tumsinaa jaan miidharraa isa akka nama miidharraa isa qabdaa jaan kan miidhamaa jiru miidhaa jala isa baasta kan miidhaa jiru hoo miidhaa akka hin miine ifisa qabda rasuulli rabbi akkas nu hime obboleeyyan keenya jidduutti rakkoon argamte wanni ta'e waan nuti gartee deebisuu dandeenyu miti garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin waan argame san deebisuu danda'a waan san rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkoo isaan jidduu jirtu san fixullee danda'a qulqulleessullee danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala walii gallaami rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoon tun nuti hundi itti mokkaramnee jirra rakkoon tun rakkoo mokkortii taatee nuti hundaaf dhufte kanaafuu mokkortii tana keessaa baanaas keessaa boofteenyaas wanni hadaraa isinii dhaamu immoo garee qabachuu dhabuudha miidhamni nama hundaatu miidhama keenya hunda akka ta'e beeka miidhamni nama hundaatu Hamza Jaabiris Ali Sufyaanis ija mirgaatii fi ija bitaati ijjituun gizee miidhamte ijjituun ni boochi ijji mirgaa yoo miidhamte ijji bitaa ni boochi ijji bitaa yoo miidhamte ijji mirgaa ni boochi lamaanuu miidhamni isaanii miidhama keenya hunda akka ta'e beeka kan miidhees obboleessa kan miidhames obboleessa kan gubbaa jirus obboleessa kan jala jirus obboleessa kan maddii jirus obboleessa kan duuba jirus obboleessa hundinuu obboleeyyan ta'uu beenee garee qabachuu baannee tifoozoo kaanii kanaa sanii ta'uu dhiisnee waan jidduu isaanitti nagee buusa araara buusa akka manguddoottis akka sheekotattis akka hawaasattis akka obboleeyyanittis rakkoon maaliif dhuftee jechuu hin dandeenyu argamte eega dhuftee immoo akkatti argamte san maaliif argamte osoo hin taane akkamitti dubbii tana agartee rakkoon tun akka hin babal'anne akka hin guddanne isii tana har takkatti mala goona jechuurratti hojjechuun barbaachisa kanaafu guyyaa rakkoon tun argamteerra guyya tokkollee hin rafne nuti guyya tokkollee hin teenye nuti guyya tokkollee akka barbaannuttis hin nyaanne akka barbaannuttis bobbaaneetis hin galle warrootaan maaliif ustan maaliif waa hin goone jettanii komattan rakkoon argamte tun karaa isiin itti dhumantuuf yaalii guddaa godhamaa ture jechuudha. Yaalii guddaa godhamaa ture. Rakkoo tana dhaabuudhaaf osoo wanni kun hin guddatiin osoo isiin ganaa nama 200 bira geessu osoo isiin ganaa nama 300 bira geessu wanni hin godhamin hin jiru. Rakkoo tana dhabamsiisuudhaaf rakkoo tana dhaabuudhaaf. Garuu waan rabbi qofaatu ta'a. Waan rabbi aniniin fixuun danda'u atiniin fixuun dandeessu atiniin dhaabaaf dhaabuun dandeessu anniin dhaabaaf dhaabuun dandeenyu guyyaa rabbi ni dhaabdan jee guyyaa rabbi ni dhaabbatti jee guyyaa rabbi ni dhumatti jee qofaatu ta'a duba harfi lama gartee kun fayakun kun kaafii fi nuuniin rabbi fixuu danda'a malee anaa fi ati feeneef hin dhumtu atis ni feeta anis ni fedha isaanis ni fedhan garuu waan rabbi fedhe qofaatu ta'a waan rabbi fedhe qofaatu ta'a kanaafuu rakkoon argamte tun rakkoo laayyuudhaa miti rakkoo laaftuudhaa miti rakkoo irraa dhukkubsanne rakkoo irraa miidhamne yeroo takkanaa obsaa obboleeyyan koo nu dhibde akka taanu wallaalle akka goonuu wallaalle dubbii laayyuun turre dubbii laaftuun turre rakkoon isii taaziyaa keessa turre rakkoo keessa turre kanaafuu osoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni kun osoo hin guddatin osoo dhume nutti tola garuu waan rabbi jee malee hin ta'u dhumte amma akkamit dhumtee fi maaliif dhumtee fi akkasi dhumuu qabdii fi waan ja'amu rabbii ja'aatii nurraa cufa
dhumte. Eenyutu badii qabaa fi eenyutu maalii qabaa fi kana uwwisuudhaan kaantu injifatee fi kaantu hin injifatini kana rabbii ja'ati kana keessaa baha. Rabbii ja'ati kana keessaa baha. Dubbumataa nutti illee hin kaasina maqaa rabbiitiin isin qabadha. Lamaanuu obboleeyyan. Lamaanuu obboleeyyan. Lamaanuu obboleeyyan. Tokko ol qabnee tokko gadi hin qabnu. Tokko as qabnee tokko achi hin qabnu. Namni sadarkaa lubbullee wal dabarsee jira. Namni lubbullee wal dabarse akkaataa shari'aan islaamaa itti wal araarsan kanaa miti ka kanaa olilleen argamee jira shari'aa islaamaa keessatti. Rakkoon gurguddoon argamtee jirti shari'aa islaamaa keessatti. Garuu gaafa rakkoon argamte akkamitti fixnaatu akkamitti argamtee fi maaliif argamtee miti argamtee mi akkamitti fixna irratti namni hojjeta malee waan san gaaza irratti kibriita hin naqu. Namni gaaza irratti kibriita hin qabsiisu. Uumatte eenyutu fixe hin gaafatin. Rabbiitu fixe qofa. Khalaas. Abbaa waan kana fixeellee nam takkallee himuu hin barbaannu. Rabbi qofaatu fixe. Jarri rabbi qofaaf waliif irra dabarte. Ilma namaa tokko qofaaf miti. Rabbi qofaaf dhumatti dubbiin. Eenyutu balleesse, abalutu balleesse, abalutu akkas godhe kanaanin dhumattu. Rabbi qofaatu fixe dubbii. Walii haa gallu jaran jalaasiin qoqqotina dubbii tana nutti illee kaasina argamte irraa dhukkubsanne irraa miidhamne irraa burjaajoyne irraa rakkanne garseennu fi osoo qiyaamaa nutti dhufin qiyaamaa nutti buute dhuga rakkoo argamte laayyutti ilaaluudhaa miti. Garuu immoo namni jireenya qaba. Hawaasni guddaan kun masgiddaan hawaasni rakkoon tuni rakkoo guddoo hawaasa keessatti taate argamtee jirti. Ajandaa guddaa taate argamtee jirti. Kanaafuu rabbii ja'aati waan kana lafa nuu kaaya. Isaanillee rabbii ja'anii lafa nuu kaayanii maqaa rabbiitiin isin kadhannaa isinillee lafa nuu kaaya. Warroottan waan kana keessatti daangaa walitti dabartan rabbii ja'aati daangaa walitti dabartan san dhiifama walii godha. Namni wal loluun namni rakkoo adda addaa walitti buusuun ni jirti. Duris jirti. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoo tana asitti kanurraa dhaabe. Asitti kan rabbiin nurraa gabaabse. Alhamdulillah jettanii waan kana dhagaarra keessanii cuqqaaltanii haga dandeenyutti rakkoon akkaan akka nutti hin deebine. Rakkoon akkaan akka nutti hin dhufne. Dhugaa taate kijiba taate waan feete taate rakkoon akkana akka nutti hin deebineef waan dandeenyu goonee rabbi haa kadhannu guddaan jara keenya. Rabbi haa kadhannu. Gara rabbiitillee haa deebinu nuti hundinuu. Wanta kanaa oliitu nu dhufuu ta'a yoo ka kanaaf kan gammannu taate. Yoo rakkoo argamte tanaaf kan hin gaddine taate. Rakkoon obboleeyyan keenya lamaan irrattu argamte miidhama isaanii qofaa miti. Miidhaa nama tokkoo qofaa miti. Miidhaa ilmaan keenyaati. Miidhaa hawaasaati. Miidhaa sabaa sablammootaati. Miidhaa amantii islaamaati. Miidhaa amantii islaamaati. Rakkoon isaanii immoo rakkoon kun hundinuu nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna. Nuti hundinuu itti gaafatamummaa qabna rakkoo isaaniitiif. Nam tokkotti qubachi qabuu hin dandeenyu. Waan kana gara hundarraa gara araaratti dhiibbaa godhuu irratti shari'aan nu ajajji malee waan kana faffacaasuu fi bibittinneessuu fi laayik godhuu fi sheer godhuu irratti waan kana shari'aan islaamaa nu ajajju. Argame kanaas qabbaneessuu sanis qabbaneessuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajji. Gara tokko dhaabbachuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajju. Gara tokko deeggaruu irratti shari'aan islaamaa nu ajajju. Hunda lamaanuu gara rabbiin jaalatu gara rasuulii nu ajajetti rakkoo isaanii fixuu irratti shari'aan islaamaa nu ajajji. Kanaafuu argamte rakkoon haga dandeessan rakkoo tana ukkaamsa
rakkoo tana dhabamsiisa yaalii godha lamaanuu firii onnee keenyaati ilmaan keessan obbaliyyan keenya hiriyoottan keenya rakkoon arra isaan irratti dhufte tun boru narratti dhufuu dandeessi beeki boru ilmaan dhaltee lafaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki boru jaartii teeta manaa qabdu irratti dhufuu dandeessi beeki boru ollaa keetii irratti dhufuu dandeessi beeki boru haadha teeta tasideessa irratti dhufuu dandeessi beeki abbaa kee kasi dhale irratti dhufuu dandeessi beeki rakkoon tun rakkoon tanaa olillee nu qabachuu dandeessi akkamitti keessaa baana akkamitti rakkoo akkanarraa wal tiisina rakkoo akkanarraa akkamitti dhaabbanna irratti kanarratti xinxala kanarratti yaaddawa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana waan fideef qaba anaas na gorsuuf atillee si gorsuuf rakkoo argamturraa waa barachuuf rabbiin gingilchee addaan nu fooyuuf kan kanatti gammadu kan kanatti rifatee gaddu kan furmaata barbaaduu fi kan rakkoota na guddisuu barbaadu rabbi gingilchuu jira rabbi subhaanahu wa ta'ala obbaliyyan keenya kana lamaan araarama isaan jidduutti argameef rabbiin dubbii tana akka hin argameetti dhabamsiisuu danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala kanaafu rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaa miti rakkoo argamte tanaa miti qindii shirkii rabbii isatti godhan rabbi araaramu rabbi ni araarama namaaf araarama qindii shirkii wanti diliin rabbitti qindeessuu ol rabbi biratti guddaa hin jiru diliin min al-akbar al-kabaa'ir rabbitti qindeessuurra rabbii tokko rabbii lama godhurra rabbiin sanillee inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha rabbiin osoo rabbitti qindeessinu yoo duune qofa nuuf hin araaramne malee rakkoo badii argamtuuf ummanni salafa dhageeffadha ummanni salafa ummanni nurra gaggaarii waan jechaa turan osoo diliin teenya cincaa qabaatte jaan osoo shurufkaa qabaatte diliin teenya silaa lubbuudha namni shurufkaa dilii teenyaatiif nutti hin dhihaatu jaan tokko keenya osoo doosee isaa gad bananii arrantana tokko as taa'ee na laalaa jiru kana tokko keenya osoo doosee teenya gaffuudhanii osoo faayila keenya gaffuudhanii osoo arrantana guyyaa dhalanneerraa guyyaarra jiru kana osoo gaffuudhanii wallahi wa rabbal ka'ba osoo haga feeteef qulqulleessite osoo haga feete ani nama gaariidha ifin jechuu barbaadde wallahi waan ati hin beene tasibbaatu jira rabbiin guyyaa qiyaamaa quraana keessatti dubbate warroottan osoo nuti gaariidha jaanii ibsaan dooseen isaanii galmee isaanii waan biraatiin itti gabbaatee jira rabbi subhaanahu wa ta'ala fabadaalahum sayyi'aat badii isaan ifitti quwan qabne te isaan ifitti hin beene te isaanitti gabbaatee jira rabbi subhaanahu wa ta'ala la'alla masgidaan dhaqanii salaata nin qaraasisa ana aalima ana sheekha je'eef qulqulleessuun hin danda'a fakkeenyaaf laakiin immoo karaa kana osoo masgida dhufu osoo makiinaa ofu jiru waan namudatu hin beeku imaamarraa mu'azzinarraa nama mu'azzina nama dhaabbatee azaana godhu jiru intaloon tokko hoggayyuu ni beetan biyyatti namni ol bahee azaana godha allahu akbar hogguu inni azaana godhu intaltii bareedduun akkaan bareedduun karaa inni azaanatti godhu san dabarti azaana inni hoggayyuu gisee godhu osuma azaana godhu karaa kana gaa rasuli rabbi alayhi salaam maal jaa ijatee san qaqqabadhaa jaami gaa inni azaana godhuuf ija banatee lallaba intalti ijarratti buuti lallala amma kun diliidha fakkeenyaaf azaana godhu jira boodarra namtichaan suni ijji intalaa sun summi itti taatee jaalalti ijumaan isa seentee mu'azzinti namni mu'azzinaa sun wal'iyaadu billah boodarra isii jaalate
isii jaalatee jennaan ati natti heerumuudhaaf jetteen ati natti heerumuudhaaf amantii kee jijjiirachuu qabda jetteen amantii kee jijjiirachuu qabda jetteen waliyaadu billah namtichi suni amantii isaa jijjiirate Sheikh Muhammad al-Arifi qissaa kana isaa dubbatuun dhageetuba حفظه الله amantii isaa jijjiirate yeroo inni akkuma amantii isaa jijjiirate isii fuudhuudhaaf yaalii godhu kortoomoo bakka tokko ol koree barandarraa kufee achiin du'e duba haayiga amantii islaamarraa bahe duba bala akkana nama mudatu obboleen islaamaa hin beekan akkatti ollee beena akka itti dabarsuu deemnu hin beenu akkaataan kana booda ani ta'uu hin beeku waan ati si mudatu deemuu hin beektu waan ilmaan kee mudatu deemuu hin beektu rakkoon takka yoo argamtu yaa rabbii kiyya ka rakkoo tanaan nallee hin mokkarin galanni keeti jettee yaa rabbii irraa na tiisi obboleeyyan keenyaas irraa tiisi jennee bifa qalbiin cabxeen bifa qalbiin nu rifatteen akkasitti du'aa olii godhuu qabna malee yeroo rakkoon argamte yeroo rakkoon takka argamte waan dandeenyu rakkoo san dhaabuudhaaf dhabamsiisuudhaaf rakkoo san eewaluu irratti yaalii godhuu danda'uu qabna obboleen islaamaa rakkoo argamtuuf itti gammaduu hin qabnu kana hubadha kanaafuu rakkoon eega argamte maaliif argamtee miti akkamitti rakkoo san dhaabnaadha taate waan taate san deebisuu hin dandeenyu kanaafuu hundi keenyaahu garuma hundaanuu sodaa rabbii keessatti of eeggannoo godhaara of eeggannoo godhaa deemnu waa hunda keessatti rabbii haa sodaannu rakkoota akka gartee nutti lafa hin kaasne hadara rabbiif je'anii fixanii ajjeesanii jiran dubbii tana kanaafuu nurraa fixaa isinilleen dhumatte muramte ulamaan irratti chaappaa dhawanii jiran fixanii jiran haga dandeessan nurraa fixa yoo fixuu baattan immoo waan rabbi umrii teessan isin keessaa baatanii fixuu hin dandeenya rabbi isin bana duba kana hubadha waan umrii teessan keessaa baatanii fixuu hin dandeenya rabbi isin bana fixa rakkoon tun rakkoo guddoodha fixaa nurraa tanatti gammaduulleen hin taatu ittillee kofluun hin taatu guyyaa tokko namni imaamaa tokko aalima guddaa maal jee beektaa imaamtichi salaata keessatti booya yeroo salaachisu booyaa salaachisa namtichi aalimtichi guddaan kun maal jee beektaa aboo booyichisaa kuni booyicha dhugaanatti hin fakkaatuu je namatti hin dubbanne qalbii isaa keessatti hasaasee beeka guyyaa kaan maal jee beektaa eegaan guyyaa sanaan akkas yaaderraa wanti yeroo bira ani gizeen quraana dhageehu qalbiiti yesossoosu sodaan na keessatti argamuu turte sun anumarraa dhabamtee je jajuun hin turtu jarra keenya wal hin jajinaa argamte rakkoon haa jennu fakkeenyaaf rakkoon argamte haa jennu rakkoon akkamitti argamtiidhaa miti namni malaayikaadhaa miti dhaggeeffadhaa namni malaayikaadhaa miti kunilleen ragaasiif akka ta'uufi miti ragaadhaa miti kunillee namni malaayikaa miti waan fedhe haa godhu jechuu hin dandeenyu no ragaallee hin ta'u kun garuu immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keenyaahuu nu mokkara waan adda addaatiin waliinillee nu mokkara waliinillee kanaafu rakkoo argamtuuf akkami keessaa baana irratti akkamitti rakkoo san dhaabna irratti gamanaa fi gamas garee osoo hin qabatiin kana ol fannisnee kana gad xiqqeesnee kana ol qabnee kana gad qabuun osoo hin taanetti gara rakkoon sun ittiin dhaabbachuu dandeessu irratti dhiibbaa goonee dhaabu irratti naaf gala miidhamni keessan laalaan teessan dhukkubbiin keessan
boo'ichi keessan rifannaan keessan waan laayyuudhaa miti naaf gala ta'ee wanni ta'e jechuun rakkoon argamte tan akkamii keessaa baan irratti hojjedha. وبالله التوفيق ربي سبحانه وتعالى أرارما زلالم عالم كان بودا قرتي إسان مانو ولين نما ولين أرارس ربي نفاقلو كان سببا إسانيتين كوللين سببا إسانيتين ولدت أرارم ربي نفاقلو ركو أكناتي متي ركو تنا قديتي لربي وان حواسا كان كيستي وكبي اتته ربي نرهاك أبدوا دركين أجندا براك أمنا بيتي تينيا بيلا كيسا جرتي هدام توني كينيا هدا كيسا جران دركين هاga dubbiin tun akkanatti as geessee rakkoo guddaa taate tana haga akkana xiyyeeffanne kana mee gara hawaasaa deebinee rakkoo hawaasa irratti haa xiyyeeffannu rakkoo ummata keenya kan beelaa jiru irratti haa xiyyeeffannu ajandaa kan asumatti dhaaba obboleeyyan koo torbaanitti ajandaa waliif baasuu kana keessaa rabbi nu haa baasu torbaanitti lalama torbaan kan rasuula rabbii tuqame alayhi salaatu wassalaam torbaan gammachuu ture torbaan gaddaatte torbaan kun yaa rabbi torbaan hundaahu yaa rabbi gammachuu walitti dhaabbattuu taate nuu godhi jedhati rabbii kadhadha torbaan gaddaa rabbii nutti hin godhin jedhati rabbii kadhadha tanarratti haa yaadnu ajandaas waliif hin baasina hadaraa rabbii بارك الله فيكم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي سلين هجرات أبنيسا نرافتا ولي في اللي ردبرا eenyutu badii dalagee eenyutu maal dalagee eenyutu dhugaa dubbatee eenyutu kijiba dubbatee eenyutu akkas dalagee miti kaayyoon nagiyaan dubbiin tun nurra dhumatu haa taatu jala keenya khalaas kana asumatti cufaa kana booda kanatti asumatti cufaa waan akkanarraa illee yoo argamtees yoo argamu baattees if duraaf irraa barumsa guddaa fudhannee irraa ifa ittisnu shamarran keenyaas dargaggoon keenyaas beekaan keenyaas wallaalaan keenyaas jabaan keenyaas laafaan keenyaas jarana rakkoo hedduutu harkaanuu qaba rakkoo hawaasa hedduutu harkaanuu qaba rakkoo hawaasa wallaahi wa rabbal kaaba dhimmi kun egaa argamerraa hojii silaa barumsa ijoollee barsiisuu hin dandeenye rafuu hin dandeenye nyaachuu hin dandeenye والله نما نهارك ججبو مالي هم بينتني جرد لما تهازير جرار كين ركولا فرامتي إف درا في اللي هدر ربي إسمك أبن أبو مفيتن اللي تاتن وان أكن ربي كيسن جاءتي إفك أبا إفك سألا همدن دي سنتي ميرا كيسن سينينا همدن دي سنتي ميرا كيسابها بارك الله فيكم نجينا جرادا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله